Nagaa keessanii fayyaadhaan jira nagaa kootii galata waaqayyoo sattaa tolu akkam jirtu fayyumaa'e annagaa kiyyaa isin nagumaa akkamii jirtu maatii koo nana jajjabeecha laayikii naaf godhaa saskiraayisii naaf godhaadhaa viidiyoo kiyya naaf laaladhaa har'ammoo wanti irratti haasofnu gorsan isinii qabadhee dhufe gorsinan isinii qabadhee dhufe ofii kiyyaa irrattii fi ofii kiyyaa fi isinii fan qabadhee dhufe batalayee jecha ijoollee biyya ombaa jirtu. Ijoollee biyya ombaa keessa jirru jechuudha hunduma keenya warra sigdatirra jiruuf barnoota taa'ee tan qabadhee dhufee dubbii kana jechuudha. Kanaafuu ijoolleen biyya ombaa jirru hundi keenyayyuu anillee biyya ombaatiin jira sigdatirra jira. Maaliif ofii keenyaa taanee namaaf ta'uu qabna isin galee oduu ofii keenyaan ta'in namaa ta'uudhaaf muddamina. Lammata immoo maatii keessaniin ala harmee abbaa keessaniin ala dhugaan isin jira nama kamiifuu. Gargaasa bakkatti qabu gargaasa bakkatti qabu gargaasa cimaa han ta'u hoo ta'e nama san amma qabduun xiqqoodhaan baay'ee oduun ta'in oduu ofii sinubiin bira dhaabbadhu innaa ofii keechanii taa'aadha. Asitti makaraa meeqa argineeti ijoollee dhugaa waaqa makaraa meeqa argine siqaayii meeqa argine meeqa keenyatu nagaa qaba keechi keenya meeqa keenyatu fayyaa qaba dhugaan isin jala gimmaashatu fayyaa qaba gimmaashni immoo akkasumatti dhukkubsatuuf hojjeta. Guyyaa tokko irratti ani kennineefitu jira. Anumarraa mataa kiyyarraan kaasee dhibamtullee sa'aatii tokko rafi boqodha sin jirne jira mana kana keessaan hojjetu ijoollee baay'eedha. Anarraan kaasee jechuudha. Kanaafuu ofii keenyaa taanetti dura namaa taana. Ofii taanetti nama sanii taata malee dura namaa taata dura namaan taatu dura namaan taatu. Ati yeroo hunda nuyi ofii keenya dhiisnetti namaa taana. Kuni maaliif mee? Sababni isaan beektanii maaliif akkana ta'e garaa keessan jabeeffadhaa dhugaan isin jedha boru isin miidha namni galagalchee isin laalu tokko hin jiru boru dhugaan isin jedha dhamne yoo jettanii hunduu isin hin amanu qabdii isin jedhan qabdi biyya ombaatii dhufte isin jedha daaspooraa isin jedhan daaspoorinnatiin kee mana namaatti raddee siqaayii meeqa nyaattee makaraa meeqa nyaattee hafidde daaspooraa isin jedhan daaspooraan akkanaa muti daaspooraan hantaa'ee argatudha daaspooraan hantaa'ee hojjaa tokkoon hojjenne sochii tokkoon goon hantaa'ee nyaatudha daaspooraan ati maalidha ati hojjettee afasaa argitee dafka qixxuruusitee taffiddu garuu immoo birrii kee hin bittinneecheen ijoollee sababa jaalalaatiin illee nyaatamtan hin jirtan asobatti nyaatamtan hin jirtan dhugaan haasaan isarraa of eega warreen akkasii sun of eega hattuun baay'eetu jira isarraa of eega namni birriif namatti dhiyaata malee dhugaa jaalala dhugaatiin namatti dhiyaatu yeroo kana keessa muraasa harka muraasa abbaa manaa kiyyaa fireendii kiyyaa maalii kiyya jettanii birrii keechaniif humna keechaniif fixina humni carqiidha ciccitee dhuma dhugaan isin jira hana humni irra jiru kun boru hin jiru boru biyyattuu galtan isin gaafata oduu yeroo san kana godhee jiraadhe oduu yeroo san akkas godhee jiraadhettanii duuba ganaa hin gaabbina amma bakka jirtan lafa jirtan kanatti barrillee bara haaraadha bara nagaanuuf haa ta'u bara kana keessatti jecha bara jaalalaa isiniif haa ta'u hanqabdan kunuunfadhaa bara haaraa kanatti waan haaraa uumadhaa yaada haaraa jijjiira malee nama gargaarsarra ija keechan kaafadhaa dhugaan isiniin jira warra fayyaa qabu warra ija qabu warra harka qabu maaliif gargaartamme natti maame dhugaa maaliif gargaartan rakkinni keechan maaliif gargaartan ija qaban fayyaa qaban nagaa qaban hojjetanii argatan bakka dhugaan isin jira maa obboleetti teen ta'in maa obboleecha keen ta'in wanta nafsee hagan ta'in as birrii keechan hin kennina boru galtee sammuun kee taarraf boru galteet hojjaa tokko banattee hojjaa kanan hojjedha jetta boru galteet mana kanan mana hoo ijaarratte mana kiyya jetteet itti baata galtee beeta safartee jenteechu boru galteet birriin qaba jettee baankii dhaqxee baafatteet waan garaan kee barbaadettiin godhatta sitti mee jiraan qusaddaa warri of qisaasechaa jirtan jechaadha qusaddaa sabaddaa harka keechan saa irratti immoo wanni isin gorsu birrii keechan ji'a 3 ji'a 4 in ergina birrii keechan bakka tokkotti qabadhaa ji'aan irraa fudhadhaa damuuza keechan harkatti qabadhaa sanii booda bakka tokkotti qabaatoo oggaattis ta'u gizee tokko addaan kutaatoo ergaa gizeen ol ka'utti hixifii godhee harteet isinii deebisa gizee namni rakkate zimmettanii in ergina boru deewdatti rakkatte homtuu siin kennu hin ergina dhugaan isinii jedha hin ergina ani kanan godhuu barbaada ani akkas ta'uun barbaada birriitu hin jirre obboleettiitis hin jedhamte obboleechi keettis maalan beekaree
anuma qabduun achitti wanna hojjettu jedhin malee kana sii godha akkana godhiitu bakka boru naa deebisi hin deebi'u birrisu si hin deebi'u birrisu hin kennin bakka biddirii ofii keetiifuu biddirii maal kennita hanjirtu bootan itti jirtu gubachaatu hojjetta dhugaa waaqa garaas hin nyaatu akkasitti hojjettee fiddee jechuudha garaa nama nyaata garuu immoo garaanis namatti cakkansiisu ammuma ta'e saniin of hin goddeeyna beetasaba keessanis yoo ta'e 3,000 yoo isaan 10,000 jedhan 3,000 yoo isaan 20,000 jedhan 5,000 dhugaa waaqatan isin jedha gimmaashaan deemaa malee of hin goddeeyna gizuma tokko fuutanii anjee 3-4 jim gootanii argitan isaan gizuma tokko haaseene kan guyyuma tokko naan argattutti fakkaata dhugaa waaqatan isin jedha guyyuma tokko naan itti argitutti fakkaata hojjetteetu sidhamananiyyuu dhabeeyyuu birrii hojjettu sidhamanan maaliifi gizee achi jirtu kaa injee 6 injee 7 injee 3 injee 4 gizee tokko fuutee argitaa mutare hin qabdi siin jedhan kanaafuu laayikinaaf godhaadha saskiraayisiinaaf godhan jajjabeechadha ani taanus immoo qabadheetan dhufaa na wajjin hin taashii jiraadhaa eebbifamaa horaa bulaa baay'ee